Aanaa Gin'ir keessatti tekstoonni paartii maqaa garaagaraatiin hawaasa saamuu ammeessanii jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef jaalsa baafan Waaggaarii. Godina Baalee Bahaa Aanaa Gin'ir keessatti murni maafiyaa PP waraana isaa Oromiyaa mara keessa bobbaasuun dararaa hamaaf uummata saaxilaa kan jiru hoggaa ta'u onkoloolessa 30/2025 irraa kaasee tiksitoota biltsiginnaatiin saamichi maqaa adda addaatiin hawaasa irratti jabaachaa adeemuun isaa nu yaaddessee jira jechuun jiraattonni onichaa arranni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko yaada isaanii ifoomsanii jiru. Aanaa Gin'ir gandoota aanichaa hunda keessatti torban tokko qofa keessatti yeroo 3 ol maallaqa uummatarraa maqaa garaagaraatiin funaanaa jiraachuu jiraattonni onichaa himan. Impaayerattiin jaleewwan ishee anna irratti bobbaastee jirtu kun yeroo tokko nyaata milishaa eegumsaaf ba'eef jedhamee tokkoon namoota irraa qarshii 500 guyyaa 2 booda boba'aa konkolaataa paatroolii aanaatiif jedhame qarshii 500 fi deeggarsa haala mijeessuu filannoof qarshii 300 irraa guuraa turu itti dabaluun jiraattonni ibsanii jiru. Namoota yaada isaanii kana mormuun maallaqa humna keenyaan olii maaliif akkasitti nurraa guurtu jedhus akka shororkeessitootaatti isaan ilaaluun uummata sodaachisanii irraa funaanaa jiraachuu himan. Aanaa kana jalaa gandoota isaan irraa funaanaa jiran ganda Dooyyoo, Illaanni, Eebbisaa, Aqqaasha, Qabbannaa, Lobocaa, Ardaa Tarree, Karra Adaanoo fi gandoota Aanaa Gin'ir 54 keessatti saamichi kun babal'achuun dirqamaan funaanamaa jiraachuu eeruun nu qaqqabee inni addeessa. Murni nama nyaataan kun gara jabina daangaa darbeen ilmaan Oromootti duuluun roorrisaa jiraachuu sadarkaa mirga lubbuudhaan jiraachuu uummataa mulqutti ammeenyummaa daran hamaa ta'e raawwachuu jabeessee itti fufee jiraachuun isaa kan beekamudha. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Mana Sibuu keessatti kaadroonni sirnichaa siyaasa isaanii sobaaf jecha uummanni dirqamaan walgayya karmaatuuf dararaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa dabalataaf jaalamansiis Kaayyoo. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Mana Sibuu ganda Kaarraawwaayuu jedhamutti murni abbaarree biltsiginnaan maree waa'ee biyya keenyaa akka itti nagaan argamu irratti mari'anna jechuun hawaasa bakka hojii hojjetanii dirqamaan qabuun guyyaadhaa gara guyyaatti marii ajandaa sirna isaanii dhugaa of keessaa hin qabneen uummata ofiif iyyuu qaala'insa jireenyaan gadamaa jiru hojii idilee isaanii raaftuun afaan qawweettiin dorsisanii waltajjii taasisaa akka jiran jiraattonni arrata biyyoolessa Oromiyaa onicha irraa dubbisne tokko yaada isaanii eeranii jiru. Marii dirqamaan bobbaasan kana keessattis dirqama kan biroo uummata irratti fe'anii jiru. Uummata harka qullaa meeshaa of harkaan hin qabneen daandii waboon irra socho'u hordofaati meeshaa kanneen akka billaa, qottoo, eeboo fi kanneen kana fakkaatu qabatanii bakka isaan jiranitti qabuun ittiin uwwama jechuun mariisisaa turu odeessi gamasii nu qaqqabeenii ifoomsa. Nagaa biyya keenyaa tiksuu qabna jechuun nagaa biyyicha kan boreessu Koloneel Abiy Ahimad waraana of harkaa qabuun meeshaa hidhatee lola abaa waboon gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuu sodaachuun uummata harka duwwaa waraana loluu qabdu jedhee dirqiin amansiisaa jiraachuun isaa saaxilamee jira. Gochoonni akkanaa murna kanaaf isa jalqaba akka hin taanee fi Oromiyaa bakkeewwan hedduutti irra deddeebiin kan uummata mudataa jiru ta'uun isaanii ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horrootti loltoonni maafiyaa PP uummata nagaa saamuu ammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf jaaleeran gameessa. Sadaasa 2025 loltoonni PP godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo ganda Gitiloo Dalee keessaa horii namootaa yoo saaman maqaan namoota saamamanii kunneenis Jabeessaa Addaam Jalaa Loonjaa, Duushoo Qansee Jalaa Re'ee 10 fudhachuun gara mooraa waraana isaanii magaalaa Shaambuutti geeffachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni saamaman kunneen yakka tokkollee osoo hin qabaatin loltoonni PP kunneen maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qabeenya isaanii saamanii qullaatti hambisuun gadadoo fi hiyyummaaf saaxilanii deemuu jiraattonni dubbatu. Murni shiftaan kaadirootaaf waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun saamuun jiraatu bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti saamicha hammeessuun hiyyummaaf saaxiluun akkasumas aanicha gandoota cufa keessatti waraanni PP yakkoota akka hidhaa, ajjeechaaf saamicha irra deddeebiin raawwachuun jiraattonni qe'eef qabeenya isaanii irratti sababa Oromummaa isaaniif qofa gidirfamaa jiraachuun ni mul'ata. Aanaa Muunessaa keessatti loltoonni paartii namoota nagaa 2 ajjeesuun ifoome. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Bakkeewwan socho'an maratti dhiiga qulqulluu dhangalaasuun ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwataa kan oolan loltootni biltsiginnaa Sadaasa 5/2025 maqaa sakattaawa Boonaa Aanaa Muunessaa ganda
heeban dubboo fi heeban laaqichaatti bobbaafaman bosona seenuu sodaachuun qe'ee hawaasaatti ol deebi'uun namoota nagaa hidhuu, reebuu, qabeenya saamuu fi hawaasa meeshaa maleessa irratti meeshaa dhukaasuun qe'ee irraa baqachiisaa akka turan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan ganda heeban dubboo keessatti nama maqaan isaa obbo Edaasoo Ogatoo Shukkuu jedhamu badii tokko malee mana isaatii qabuun erga hedduu reebaa turanii booda gandichuma iddoo addaa Goobaa Goraa jedhamutti geessuun dargaggoo maqaan isaa Gammadii Kadir Ukkuu jedhamu kan ganda heeban laaqichaa irraa qabanii fidan waliin rasaasa itti roobsuun ajjeesanii bakka itti gatanii biraa deemuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni kunneen yakka isaan ajjeesisu dalaganii kan hin qabne ta'uu fi hawaasa keessattis namoota jaallatamoo akkasumas kabaja olaanaa qaban akka ta'an jiraattonni himuun Oromoo ta'uu isaanii qofaaf yakkamuun akka ajjeefaman jiraattonni itti dabaluun ibsaniiru. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Oraa keessatti ilmaan Oromoo jumlaan ukkaamsanii gara dirree waraanaatti guuruun cimee itti fufe. Guutuu gabaasichaaf Jaalkennaa Saba. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti ergamtoonni murna biltsiginnaa ilmaan Oromoo saalaa fi umuriin osoo addaan hin baasin jumlaan ukkaamsanii gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Taateen kun sadaasa 2025 irraa eegalee itti fufee kan jiru yoo ta'u akka fakkeenyatti abbaa qabeenyaa magaalaa aanichaa kan sodaa nageenyaa isaaf maqaa isaa tuquun hin barbaachisne tokko hojjettoota manichaa kanneen sabummaan isaanii geeda'oo fi walaayittaa ta'an waliin mana hojii isaa cufsiisanii ukkaamsuun konkolaataatti fe'atanii deemuun ibsameera. Kana malees daa'imman umuriin isaanii leenjii lolaaf hin gahin akkasumas dargaggoota humna oomishaa fi egeree sabichaa ta'an fedhii fi kaka'umsa isaaniin alatti qawween dirqisiisanii qabuun aanicha qofarraa yoo xiqqaate konkolaataa taataa 4 fe'aniiru jechuun maatiin daa'imman kanneenii miira gaddaan guutameen ONM itti himanii jiru. Kana malees haadholiin bultii qabanii fi ilmaan tokko hanga 3 horanii jiran illee osoo hin hafin gara leenjii milishummaatti ergamaa kan jiran yoo ta'u haalli nageenya uummata aanichaa keessatti mul'atu yeroo ammaa kan duraan barameen olitti yaaddessaa ta'uu jiraattonni addeessaniiru. Kallattiinis ta'e alkallattiin ajjeecha fi duula duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti fuulleffatee kan jiru murni biltsiginnaa gama tokkoon maqaa siyaasaa uummatni harka keessaa hin qabneen itti moggaasuun ajjeecha fi yakkoota adda addaa irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u gama kaaniin ammoo humnaa fi afaan qawweetti dhimma bahee gara waraanatti fe'een lola sabicha hin ilaallannetti ilmaan isaa ajjeesisaa jiraachuun ni beekama. Godina Baashaggar magaalaa Maqii keessatti hidhaan maatii qabsaa'otaa irratti raawwatamu jabaachuun himame. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Baashaggar magaalaa Maqii keessatti sadaasa 5/2025 ergamtoonni biltsiginnaa haadha daa'imaa maqaan ishee Boontooraa jedhamtu kan erga deessee guyyaa 10 taate daa'ima waliin hidhaatti darbatamuun gidiraamtuu dhala namaaf hin malle waajjira poolisii magaalaa Maqii keessatti daa'ima ishee waliin argaa jiraachuu jiraattonni himan. Kana malees namoota maqaan isaanii Roobaa Badhaasoo haadha ilmaanii fi nama ganna 55 olii kan taate aadde Buukii Guddataa intala ishee Caaltuu Luuqaa waliin akkasumas shamarree keessummaa fira dubbisuuf dhaqxe kan maqaan ishee Daansee Shaaqaa jedhamtuu fi Guddii Nugusee jedhaman hidhaatti darbatamuun gidirfamaa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun maqaan isaanii adda kan hin baane keessatti kan argaman ta'us jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa yaada isaanii addeessanitti tibbana milishoonni sirnichaa kan duraanii caalaatti maatii qabsaa'otaa reebichaa fi hidhaatti darbachuun maallaqa gurguddaa saamaa jiraachuu fi gochoota hamaa raawwachaa kan jiran yoo ta'u namoota maqaan isaanii Masfiin Fiqaaduu, Shimallis Nugusee, Muyee fi Kaabinee Beenyaa jedhaman yoo ta'u namoonni kunneen gidiraa dhala namaaf hin malle hidhaa keessatti argaa jiraachuu fi kanneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu irraa bilisa ta'us itti dabaluun ifoomsaniiru. Murni waan qabee gadhiisu wallaale biltsiginnaan qaama siyaasaa isaaf gugguufu malee lafa irratti hambisuu kan hin barbaanne ta'uu fi keessattuu ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatee gochaawwan suukanneessaa ta'an raawwachuun duguuggaa sanyii qaqqabsiisaa jiraachuun ni beekama. Maalii keessatti shororkeessitoonni shakkaman lammiilee nagaa 14 ajjeesan. Guutuu gabaasichaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa.
Giddu galeessa maalii magaalaa Leeree keessatti guyyoota darban keessa shororkeessitoonni shakkaman namoota nagaa 14 ajjeesuu isaanii qondaaltonnii fi namoonni naannoo kamisa kaleessaa AFP'tti himaniiru. Sabni Afrikaa dhiyaa kun bara 2012 irraa eegalee gareewwan yakkamtoota biyya keessaa fi gareewwan shororkeessummaa irraa haleellaan ishee mudateera. Qondaalli naannoo sanaa tokko akka jedhetti shororkeessitoonni shakkaman wiixata darbe haleellaa tokko raawwachuun namoota 14 butaniiru, isaanis sana booda ajjeesaniiru. Qondaalli kun sababa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafateera. Taatee adda ta'een tiksitoonni lama guyyoota 4 dura butamanii turan magaalattiirraa kiiloomeetira muraasa fagaatanii du'anii argaman jedha maddi kun. Namoonni haleellaa raawwatan kun lammiileen nagaa waraana maalii waliin hidhata qabu jechuun himataniiru jedheera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tokko AFP'f akka mirkaneessetti dhiironni nagaa 14 ajjeefamuu isaanii gabaasni nu gaheera. Sa'aatii 48 darban keessattis namoonni dhibbaan lakkaa'aman baqataniiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Daaboo Aannaa keessatti diina du'aaf madoon adabe. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu cimsee itti fufuun 9/5/2025 godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaa ganda Coree jedhamutti diina du'aaf madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota sirnichaa hedduu du'aaf madoon adabe qawwee AK-5 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii waboon tikstoota impaayirtii irratti fudhatu cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoo.